إيه سنو بر حرارجتي شنو كبر أو ماي جاد أنا رومانتيك جالتهم بيتامر أوتو رومانتيك يسار جت كنا لما مرات لبيني أنا كو أما مكاتب تيجين نبر أك رومانتيك دكتور تجريني فيتا جريني فيتا دبان كجرات فيتا مي وين ما أنتو جراني سدورت ولا دماش ولا كبني فيتا زين أراد يمي إساني كلا دوان نما يدو مقابلة مسانو جال دوني بيتا ولا بميديا خنرتي عرفت ولا كبني Guma shi isa dhaggeeffadhu dhukaa inni jalqaba keessan kaawaa hunda isin barsiisan kakaraa isaan dhaggeeffachuu qabdate akka aadaaf abbaatti. Akka aadaaf abbaa caalaa waan fedhenuu kabajaa guddoo hin qabaaf isaan already obboleeyyanii wal bira tarree jira. Okkoo dhaggeeffadhu kaa lubbuu isaanirra. Silaan waan isanirraa saraaraa xumfa dure obboleeyyanii kabajaa obbolummaa walitti qabna siigale. Achirraa hafe anaaf isaatu fixata. Anniin dalagaddaa diina dalagataa keessaanii haasooyna. Giseen attu jaare giseen tujaare wal funamaan. Dhaggeeffadhu dumash wala kebani akka muutu dhagaansa. Saa walala doctor. Saa kuma takka dibdeen hin jirtu. Ummanni akkan waan gajaf ani hatu liigallee naani addunyaan tun gabaabdu. Doktor Milki jireenya gaarii feetaa jaartii kee wajjin daamatee guddifachuu barbaadda? Maal jechuu abdii? Jechuun jireenya akkam feetaati amma jiraachuu feetamoo jireenya takaaroo keessa galuu barbaaddamoo jiraachuu feeta? Maaltu adagaa fidamaa? Maaltu adagaa fida? Barbaaddaa jechuun silaa jireenya gaarii feetaa? Adagaan takkayyuu hin jirtu, adagaan takkayyuu hin jirtu. Namaa walii galteen aduu kanarratti adagaan takkayyuu hin jirtu. Jechuun silaa ni feetaati? Eenyu adagaa jiraachuun barbaadu? Kanaafuu amma booda waa'ee lubbiyya kanaa soofne gasti isiilleen seenin waa'ee isiillee akka ittilleen bazinsilleen dubbisi. Yoo dubbifte achi booda wal agarra bakka. Maal akka taatu? Akkana maal jechuudha? Argitee dhadhaan saara? Dhaamsa obbolummaati. Lubbiyyeen adeemtu qoyamu. Deegalee afaan dubbachuu dandeessu hin qabra karte. Lubbiyyee mee deebisati? Charge na dadhame wallah. Charge rakaa dhufa. Maaf sin jedhe beektaa? Yoo lakki yoo hin barbaadatte qabu yoo hin barbaadatte raafu yoo lakki nan barbaachisu wani dhufu hin jiru na bira jirti an Dubaay jira an Booshii Dubaay namni waa godhu naa godhu hin jiru jettee jette rakkoo hin qabu san akka feete. Abshir waa hundi akkuma ta'u goona. Laa jechuun filannoon kee jechuun dhaamsa obbolummaa jechuun nama tokko osoo waa ittiin waa wayii godhuun sirrii miti beektaa. Maal amma qofa waan nama wal jaallatu jettu jira nafsee miira keessa bahe. Jechuun qaldirra hin jiru ba. Fata jedha. Nu lafuma barsiifnu amma rakkin hin jiru. Nu biraa wanni badaa tokko hin jiru Abshir. No. Kana jechuun akkuma obbolummaa si dhaame jechamaa fi booda akka rakkoo keessa hin galle hin jiraan maal goota jireenya kee irraa walamsalamii taate. Wallahi sirri siin jedhe abdiin Dr. Ifnaani dubbisii galaanii beekaa bira dhayanii wallaalaa dirra dhayanii akkasitti hubadhu. No maaltu badee mata maaltu ta'e maa waan badee jira. Nuti mataa irraa bari qal'adaa jirra bar. Uummanni gara siirasii deemaara lakkaa. Oh my God. Dr. Ifnaani immoo aare qalbiilleen beeknu itti fakkaata. Moodii qabatta isaa bilkeessu. Lakkaa dambeettanii taphan beettanii isin. Warri baharee ni taphan beeku. Laakiin nu malee. Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jedhu. Rakkoof chiggirii bakka. Ati amma jechuudha Dr. Ifnaan. Maal akkana? Lubbiyyeen amma kuna bakka qalbii isiintiin jetteerti beektaa? Ishi. ስለዚህ ቢአማ ካዶራ ለማፋን ደበለኔ አን አካ ሆጂ ዲሞጂ ከነረቲ
hojii si barsiisaa biyya guyyaa tokko fudhee taatu fuudhee si barsiisaa namna jedhiin kana si gargaara jedhiin malee qalbii isheellee hin cabsini. Kan lubbii jedhan barbaadde gurgurtu wallahi isiin araadaadha ni beetti ishii. Jechaaf jetti malee. Daa'ima waggaa lamaa si fakkaate moo lubbiyyeen kama fiilingii lukkuutiin deemu. Badde sin barsiifti dhugaa. Yoo jireenya gaarii barbaade yoo jiraachuu bara Dubaayin keessa nagaan taa'ee dalagadhaa'u jedhe lubbii irratti bilbiluu wajji bahuu waa'ee si haasa'uu dhiisuu qaba. Uummata muluu afaan qabachiiste kafuu abdii ibsatti. Sodaate uummanni. Maan sodaannare? Maan sodaan? Namni yoo karaa sirrii lakki lubbii jelle lakki biyya galee ta'a yookaan argee mataa fataa jettu haasofuu sobannaati. Nu dabbaree manni nu qorree maa? Taljii ta'e uummanni. Yoo isin dadhibtu dhuguma uummanni qorrata bara. Biyya illee lakki an jireenya barbaadu Dubaayina jibbisiiftee jetti yoo jette bakka kaansiliin kudhamti. Suuraa kennan qabu gana biizinesi dalagatti biizinesi barsiifnaani gana. Foormii kana ammoo. Amma isiin qoosaatti waanumatti jettu laaluuf qooste malee biyyan araadaadha akkanattuu iyyuu beesisti. Amma iyyuu nutti qoosaa jirtu muudii nu qabatte bara. Akka boru bakka nu dhaabanne kana dhaabattutti jajjabeessinee isiillee Dr. Maryamiin illee fakkaattota isiillee bakka guddaan geenne malee nu nama kaa'uu namaa karatti nama kutuu miti. Nama kaleessa nama baay'ee guddifnee asiin geennee jiru. Abbaa nama hundaatiin akkasiin nu beekan. Ifnaan. Mee fooloo kiyya kana koo dhibbaa kan chaadhiin kuma shantamatti. Namni dhibba shanii kuma shantama si fakkaate. Mukulmaan jiru. Nani kuma dhibbaa galchaa jedhii kuma shantama Itoophiyaa sii galchaa. Ufii rabbi dhiiraa qaasamuuti ufii naasaa jirti. Miskiina wallahi. Adabbii qabdi. Wayna uummata fooloo na godha. Ooka abdii. Jawaa isin hunda kofalchiisanii kennaan man akkanumatti ollaa'ee ta'e. Milki irratti waadaa siisee na birriin kun kuma shantama Itoophiyaa sii galchaa fooloo kuma dhibbaa. Meeqa naa galchite? 50,000 birra. Miskiina wallahi akka naan fooloo si goosaa rakkina qabu absheer. Miskiina naan jetta. እናንተ ፎሎ ጎዳ ማን ከየሜ ደማዚ ውዳችሁ ማን ያቺ ሲቆዲ ደና አይደላ የራካሲታ ሞይቲ ራካ ሳረ ዳማቲ ረፍቴ ማን ቂጣቲን ኩሙሉን ስላብዲ ነከባጁ ጀደዲስ ታቦንቱ አርሲ ሻሸ ፎሎ ና ጎዳ በእናታችሁ ኮልፋ namni ሁሉ ዶክተር ኢምፕላን ኩማ ሸንታ ማንጀናን ቱፋቴቲኒ miskiina naan jira wallahi. Ani guyyaa shanitti kuma shantama sii galcha kuma shantama naa galcha. Okay guyyaa shanitti kuma dhibbaa naa galcha shantama sii galcha. Kuma dhibbaa miti kuma shantama. Kuma 40 yoo ibara ammayyuu kuma 40 na fakkaatu. Kummo. Kun kuma 40. Nagayaan baddi.